Yaada Jawaar maaf falmita jette deebii tokko nakaaftee turte. Jawaar irraa qabsoon an baradhe qabsoo akkamiiti beeyta? Sigala qabsoon an Jawaar irraa baree qabsoo akkami? Xilaata Oromoo nu barsiise. Gaafa OMN gadhaabee sirba Teedii Afroon dhageeffatina. Ani adiidha gaafa Teedii nuuf hin jedhu dhaloota kana qare. Jara kana xilaatummaan nu barsiisaa ture. Waa'ee marroo kana maqaan dhoofne damootni namaan kafalamu jedhan eshi nagaya barbaada. Kanaaf atirraa kaasee haga abiyyi warri jirtan deeggaras ta'e miseensa paartii badhaadhinas ta'e hoggansas ta'e every single person wallahi Oromoon guutuun kutaan Oromiyaa guutuun hawaasni nagaa dhiisi waa'ee warra poolitikaa dhiisi. Ummanni nagaya barbaada. Nagayaan bayee galuu barbaada. Dhimmi nagayaa isin haa yaachisu waan san irratti hamma tokko egaa deeggaraa taatan sirkillee namarraa hin kaasan jedhanii warra akka Abiyyi Faasirrallee kaasuu baatan kaadiroonni yoo xiqqaate kaadireen Baale sirraa kaafti walitti himaa deemanii anamma fakkeenyaaf kaadiroonni ganda kennanirraa hin kaasan fakkeenyaaf walitti himaa deeman waan ta'eef hawaasni nagaya barbaada. Nageenni uummata haa dursu biqiltuu dhaabullee hin dhaabna asfaaltillee manallee nurraa diigaa rakkoo miti garuu nagayaan baanee galuu barbaadna uummanni nagaa barbaada waan ta'etti nu jabaadha waan yeroo nu kennitanii fi galatoomaa kaafixanne. Bareeda yaadni kee nagaa garuu walumaan eegganna jedhee yaadaan nageenni kophatti mootummaan qofti eegu hin jiru. Nuti sultaana qabnu rakkoon keessan kana rakkoon aangoon qabnu nuti qawween qabnu nuti. Asli qawwee miti bar nagaa ka eeggatu fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa qawwee qabu wajjin biyya eegaan. Are mootummaa jechuun amma waa'ee nagaa mootummaan akka eegurra yaada kennattee miree kanarratti an akka nama tokkootitti ani mootummaa miti mootummaa wajjin qawwee qabadhee yookaan nama sidhaan jiru namallee ajjeesaan jiru. Nagaa ka eegamuu qabu akka hubannoo kiyyaatitti akka uummataatitti yoo nagaa eeggachuu baanne nageenni hin jiru asli tokkoffaa dhagahi. Nagaa ka uummataati eegganna hawaasni walii galee. Ummanni nagaya ummanni ka ummata irraa eegamu habibi rakkoo naannoo san jiru eeruu mootummaa kennu. Maal taasise habibi? Barkana amma fi ummanni amma gara marattu dhagahi. Ummanni naannoo sani rakkoo jiru eeruu mootummaa kennu. Mootummaan nagaa eegu. Ummanni dalagatee gabbayee galee gibira mootummaa kafalu. Mootummaan gibira saniin misoomaa fi sarraatanya kafalu ufillee keessa wayinyaatu kanuma bara karraan qabaaba maa faallaa deemtu. Bakka nagaa uummanni itti himatee mootummaan kun uummata kanaan dhaqqabin eessa jirame fakkeenyaaf nageenni nu boora'ee koottaa nu dhaqqaba jedhee mootummaan informeeshiina kennee bakkeen ittiin dhaqqabin eessa jira. Bakkeen mootummaan nagaa uummataan booressin eessa jira. Kanagaa booressu bar mootummaa qofaa miti. Akka mootummaa wannoo milishaa jechuun bar warra ollaatiif hawaasa nagaa bira taree jaartii gabbuusee ayyaana waggaatiin karaa gubbatti dhibba garafaa jira bara obboleessoo. Maafiyaa budunno maal balleessitee garafa milishaan fakkeenyaaf jaartisa. I think inni lolaaf deemee jalaa kennatuun oltu daabboo. Eeshi gaafii isa dhumaa si gaafadha fakkeenyaaf ati. Gaafadha. Yaada amma deemaa jiru kana irratti fakkeenyaaf Dr. Abiyyi hin kuffifnaa jedhaniif hin kuffisan. Hin tursiifne jedhaniif hin tursiisan. San gaafa guyyaan isaa gahee gizee wassaan yeroo isa jedhan sana garte gizee. Dhageessaa doktor. Gizee fardaal jechi jedhu kuni jecha sirriitti beeki. Gizee yeroo tokko si kaasa gizee yeroo tokko gasi buusa. Gizeen takka yeroo tokko si miidhaa gizee yeroo tokko si kaasa. Si galee mootummaan fakkeenyaaf waan ati mootummaan har'a kufaa hin kufuu hin ta'a jettu jirtu. Fakkeenyaaf waan asi gaafadhu keessa. Yaada Jawaar maaf falmita jette deebii tokko nakaaftee turte. Fakkeenyaaf waa'ee qabsoo Oromoo kana yoo laalte duubas deebite Jawaar irraa qabsoon an baradhe qabsoo akkamiiti beeyta? Sigala qabsoon an Jawaar irraa baree qabsoo akkami? Fakkeenyaaf qabsoo akkamii Jawaar irraa baree? Jawaar xilaata Oromoo nu barsiise. Gaafa OMN gadhaabee sirba Teedii Afroon dhageeffatina. Ani adiidha gaafa Teedii nuuf hin jedhu dhaloota kana qare. Jara kana xilaatummaan nu barsiisaa ture. Fakkeenyaaf har'a namni deebiseetiin amma faannoon sa'aatii kanatti jechuudha. Waa'ee marroo kana maqaan dhoofne damootni namaan kafalamu jedhan eshi. Hin jiru ka ajandamatu iyyuu hin jirre yoo jara maqaan kaafame. Birriin takka hin jiru yoo jaalmarroo fi. Ati amma fakkeenyaaf Abiyyi osoo waa'ee Abiyyi hin dubbanne dubbiin sii deemaasi. Siin deemu bara.
akkasuma laaluu qabda. Osoo dubbanne anam bara mootummaan nagaa uummata amma mee warri fakkeenya warri amma bar nama taawaqiidhaan wajjata amma yoo nama beekamaa taate aslii maqaan keenya ka jawaari wanni maqaan ka'uuf jalmarroo wanni maqaa ka'uuf dandeettii waan qabaniif malee yaa taraa sa'u maandeem simaa ixaram majammaraa jechuudha. Nama taraa tokko namni amaariif maali kun hojii kenna bar nyaannee dhuwinaani si gala. Amaarifa waan hin beekne si fakkaata yoo nu cal jennee afaan Oromoo haasa'u nuti ka dabarsinu waa'ee uummata keenyaati jara saniif nu barbaachisu afaan Amaariffaa bakka nagayaani nama nasiqa afaan naayi kan jedhu nagaya wannummaan ga'usan jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon kaayoo dheeraa qaba qabsoo yeroo dheeraa geggeessaa ture. Iskendar Naggaa har'a bosona jiru kuni yaa asli yoo dhugaa poolitikaan si galee Abiyyi Ahmad kanumaan nuun gooneetteeti. Gaafa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin hin faarfamu je'an san Iskendar Naggaa addabaabayii mararra deemee bakka mootummaan kun waa hojjetutti saaxilaa ture san funyaan isaa qabanii ari'anii namni caakka galche mootummaa kana. Ana akka nama tokkotti kana yaachisu fitu mootummaa fi achi fiiga malee kana yaachisu waa'ee faaruu osoo hin taane waa'ee nagayaati bara nagaya akka uummanni kee nagaan bahee galuu barbaada bara. Fakkeenyaaf siin jedha aaraa barra. Salaam beeyne furmaan hin jiru asli. Fira keetiif xilaata kee yoon beeyne ati gizee marraayyuu karamara dhaabata. Xilaata sanillee isin warri mootummaa deeggartan ollaa keessan yoo miseensi abaa'oo ki jiraate miseensi obboleessi kee yoo faannoo ta'e dabarsitee mootummaa deeggartutti kennitu mootummaan eessan nagaa eessisare mootummaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e faannoo bosona Gondariin barbaaduu dhiisee abaa'oo hura barbaaduu dhiisee faarsee bulaa guutuu isii walitti naqee dhibba garafuu qaba akka icciti jiru yaaftu. Bar sanillee dhageeffadhu sitti ma rakkoon jiru maali beeyta ilmi tokko itti ka'ee manaa ba'u abbatti asin deebu haadhatti asin deebu sun achumaan lixa nama bosona jiru saniif jecha ebalu jettee maqaa yoo itti kennite mootummaan nama kana qabee sii fida fakkeenyaaf akkuma ati jettu kana osoo mootummatti himtee qabeetiniin sii fida hin danda'u jechuudha waan faayidaa hin qabne naasuuf garuu wanni narraa eeggamu ani obboleessa kiyyeessu yoo ta'e eega bosona seenee ani isaan kontaaktii qabaachuu dhabuudha. Waan inni dalagu kana isa wajjin dalaguu dhabuudha. Isa sappoortii godhuu dhabuudha. Kana waan narraa eeggama dhumate waan narraa eeggamu sani. San biraan dabree waan biraa keessa yoo hangalee nyaachisee obaasee qallabe mootummaan na miidhuu hin danda'a akka ammati jettu kana fakkeenyaaf. Obboleessi kiyya bosona jiraate yoo an obboleessa kiyya kana achitti nyaata geessee fi uffata dhugaatii geesseef situ achi qallabaa situ achi tursiisadhanii na miidhuu hin danda'an. Bakka san hin goonetti wanni an godhu hin jiru jechuudha abbaan fedhama fakkeenyaaf abbaa gadaa Itoophiyaan uummanni Oromoo qabu Sanbatoo Bayyanoo mucaan isaa Abaa'oo keessa ture. Zamoona ajjeefamuu dhageessee turte. Saniif jecha abbaan dararamuu qabu jechu. Maaliif jennaan inni hin erganne mucaan ofiin ka'ee bosona see. Akkasitti ilaaluu qabda malee nama ilmi isaa bosona jiru akkuma jettu kana yoo gadi yaasanii maraa fixan Oromiyaa guutuu kana keessaa barka yaa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru obboleessuma kiyyaaf keeti ilma Oromooti Amaaraa. Amma sirni Abiyyaa akka tiyya baatu sitti himuree ana jette mootummaan keessan akka tiyya baatu. Mootummaan yoo biyya akka nagaya argattu barbaadde faarsee bulaa guutuu sirra eegalee guutuu isii waggaa 20 hidhuu qaba. Kaaka keessanii kana ammoo fannisuu qaba. Obboleewwan akka keetii kana ammoo adda baafamee irra fannisuu qaban. Hijibdoon uummata dararaa jiru kana jechuudha. Nuyi nagaya biyyaatiif dubbachaa jiranu gaafa nu miidhamne isin ammoo adda baafamee irra fannifamuu qabdan jechuudha. Akka warra wanni isanitti uummanni isinirraa baratu warra cal jedheetu maani afaan addeeffatee daa'ima dibateetiniin waan hin taanetti uummata oofu kana isintu sirraa'uu qaba ture awwala beeyta. Maaliif jennaan nuti biyyi keenya nagaa argattu guddina biyya hasaarra malee gadi baanee warra bosona jirullee waa jechaa hin jirru. Warra jawa mootummaa formu jawaar faallee arrabsaa hin jirru. Yaanni nu keenyachaa jirru mootummaan biyya misoomsaa jira. Misooma biyyaa duran dhaabatina. Dalagaa duran dhaabatina. Mootummaan waa dalagaa jira. Yoo dandeessan deeggara yoo dandeessan cal'isaa inni malee kayya biyya ebaluun ajjeesi ebaluun hidhi osoo kana jennee balleessinee jirra badii qabnaa jennee fudhan. Arsenaal tajaajilu danda'u warri illee mana banatee daawwaa godhaa jira anillee asii daawwaa godhaa jira walitti dhufne. Yaa fakkeenyaaf kana siin jedha asli. Ana amma akka kiyyatti lola labsaa hin jiru. Hatta mootummaa kanaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu wanni nagalchuu hin jiru. Achi dhaqee jalmarroon arrabsoon amma booda jechuudha. Achi dabree jawaariin arrabsoon amma booda jechuudha. Marti isaatu hojii itti bobba'ee qaba. Garuu yaada kiyya waan itti amane wanni amma Dr. Abiyyiin dalagaa jiruu fi uummata Oromoo waan fayyadu
nuti amaara wajjin osoo rakkoo kaleessa jiru waliin galle amaara wajjin qabsoofne abiyyi kuffisuu irratti ani keessatti hin hirmaadhu. Taarika kuni taarika Oromooti waan ta'uu hin qabne. Abiyyi kophaa ofii bulchaa jira Itoophiyaa amaara wajjin bulchaa jiru. Kaleessa akkas nuun jechaa turtanii bararra yoo jirtan hin danda'amu. Gaafii mata kisan. Amaarri Abiyyiif halaala akkamitti Jawaariif haraama taate? Jawaartu haraama godhe. Abiyyiif halaala Jaalmarroof akkamitti haraama taate Itoophiyaa walitti qabnan jenne? Jaalmarroon beeku Jawaar ofii isaatii haraama godhe. Jaalmarroon gaafanne. Jawaar garuu gaafa Abiyyiin uummata kana wajjin qabsaa'u maaliif nama jala fiina nu akka Oromootiin maafuuf hin taane akka Oromootitti uftaanee dalaguu qabna jedheetiin nama nutti hime isarraa fudhanneedha. Jaalmarroon ammoo waa'ee kanaa irratti hin dubbanne. Waa'ee Jaalmarroo keessan garuu Jawaar garuu amaarri xilaa sadhee namni nu barsiisa isa namni kaleessa amaara jala Abiyyiin fiige mililikiin nu faarse seenaa Oromoo balleessaa jira jedhee Jawaartu kana maraa nutti hime. Har'a Jawaar dhufee yoo amaara wajji dhaabate ani kanarratti yaada Jawaar hin fudhadhu. Garuu Jawaariif respektii qaba akka nama tokkootti nama dandeettii qabu nama barate nama siyaasa nu barsiise kanarratti wanni isaan jedhu illee hin jiru. Qeeqa biraallee hin qabu. Garuu yaada isaa kana hin fudhadhu. Marroon ammoo takkaa marroo gabbee amaara wajjin qabsoofnaa amaara wajjin maarree goonaa yookaan amma booda Abiyyiin amaara wajji qabsaa jedhe waan akkasii marroo irraan dhageenye. Jawaar garuu jecha isaa kaleessa nuun jedhe. Yoom galuuf? Ani guyyaa Rabbi na galche siin jedhee bar. Qaxaroo wayii anu fi kiyyaa qaxara. Ati fakkeenyaaf amma mee fakkeenyaaf ati amma fakkeenya karoora qabdaami. Yookaan biyya san keessa yeroo dheeraa taa'uu barbaadda. Yookaan ammoo biyya galuu barbaadda. Yoo Rabbi si laaffise biyyoota guddatan Kanaadaa haa ta'u Awustiraaliyaa haa ta'u biyya kana deemuu barbaadda. Karoora keeti kun. Garuu guyyaa beeyta. Anaafati addaan. Anaafati addaani garuu ani Abiyyi Ahmad wallahi dhugaasitti maa biyya galuu fi miidhaan keessa faarsaa jiru. Ani yoo ati yaadatte gubata ani gubadhe amma tokko ati yeroo sanitti illee onni irraan qabsoofne ta'a. Yeroo Abiyyi falmaa turte san. Gizee Jawaaridhaa jiru san ani nama imimmaan buusee boo'e gaafa Caaluutii fi gaafa Jawaar irratti waraanni seenee maal jedhama. Ijoolleen biyya Arabaa toddu walitti kottu ima muka hudduu walkeetu amma imimmaan kee kaluu jira. Kunillee barumaan booyuu qabdu ati Rabbi hedhi osoo amma muka hudduu si kaanii siin booyuwan. Indi amma hudduu tee laali ati jala gajjedhime hudduu tee osoo muka si duubaan dhaabatanii durbummaan sirraa fudhatame ati bakka jaartii teetiin addaan deemta barsi azzanuu qaba. Ati amaluma boota imimmaan kee. Yaa kuni amma wanni ani irratti booyuu ani dhukkubsachuu danda'a. Nama dhukkubsadhaa yaani beeytaa namummaa waan jedhamu san in beeytaa miilee namummaa waan jedhamu jira. Nama ilma dhiiraa tokko gara dubartiitti ogguu jijjiiran waan biraan gootuuf yoo bootteef imimmaan keessuun qiimaa qaba jechuudha. Abbaa beeku biratti. An ufitti as deebi'ee fulaala. An ilma dhiiraati. Nam tokko osoo muka tokko namatti oofe har'a osoo fakkeenyaaf kaayiroo keessa qabanii muka isi oofanii amma booda ati mee jireenya akkamii jiraatta? Hin boottaa. Andi ajaa'iba si